السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتها كبجمتها أماناتهم أكم جرت لما تكشتي جرتو بجرات سنجتا أكسمه هوري من تبراس شمار كفوني هردفتها كبجمتها أماناتهم أكم جرت لما تكشتي جرتو بجرات سنجتا أكسمه بلينكيا ولت دي بني جران سنجا تربان سدي فيديو قدين إسنين سنجا نوتين ترتي غارين سنجا وري ما تخيتاتن لايك ناقودان سنجا وري ما تخيتاني مو سبسكرايب ناقودان سنجا يا تكبتن قومت جلنا وريسا arrallee walitti deebinee jiran isin jaa ana wajjin turtii gaana isin jaa maali walitti deebinoo naan jettanii bishoo irratti piraanki dalagu diimaa na wajjin turtii gaarii viidiyoo tan hanga dhumaatti ilaalaa dhugaan isin jaa waan addaatiin irratti dalaga na wajjin turtii gaarii hanga dhuma viidiyoo tana ana wajjin turtiin keessanaa ta'uun isin jaa irratti dawwalammaan tana na wajjin turtii gaarii isin akkasii hordoftoota kiyya amma irratti dawwalam isin jarisii kanaa maalin jaani waanin jee biraanki tanarratti dalagu isin anuma wajjin turtii gaarii isin jaa amma irratti walla obsa irratti walee waanumaan jiru dhugaa viidiyoo tanan gadumaatti ilaalaan isin jaa na wajjin turtii gaarii akkasii hordoftoota kiyya wallaa hordoftoota kiyya beektaa qoomli na guuteetiin duu jira waanin akka irratti dalaguu deemu wallaahi maaluma itti maaluma naan jetti qoflitu uttiin jira wallaahi ijji kana diddiimaattee agartanii mi amma irratti wallaatee maaluma naan jetti wallaahi piraan kumaan ani akka irratti dalaguu deemuarra ni ajaa'ibda lugaa dubbachuudha garaan na dhukkubeetii wallaahi hordoftoota kiyya garaan na dhukkubeetii irratti dawwaluu sodaadhee amma ni agartanii mi wanneen si kana miseen jedhasi irratti dawwal wallaahi garaan na dhukkubu jira piraan kumaan akka bishaan irratti dalaguu deemu laatee maaluma naan jetti dhageeffadha irratti wal ammaan tana السلام عليكم بشو السلام ورحمة الله وبركاته. أكا فيا لا جرتا هيا دامو كم وای گران رکوی موتی نسی کنه کرتنی مالي جبت رقي قبضة نجي فيا والله جرتا بشو هيا مو مالي جبت والله نوان جرا دقي خارة وين سيمي نانم سرپرایز جای وادن سیگا باور هاي دوغا سربرايز سرپرایز جای با سربرايز سرپرایز تکان سنگودین دوغا سرپرایز نمني تکا سنگودین بشو أكم لاوت apa kami tekan di mali printamet dari situ bagian tuh malah تكان مسنقول وانا جايبها لا سربرايز جاي وكان دلين هاويك اب hai دوغا oh my god aye mali me واني ننسي خان ويديدا ini juga وانت نامتي اسيب تعديمي aye mali dia nakta ya واني ننسي في لسيب واني ننسي Wana tahu tanah nata bigayan. واني ننسي في لسيب تعديمي Nata dia kajawan. Mali biro. سربرايز سربرايز جايبها دوغا هركلا ماني فدتغا Tayyib di basi biran jiro kami nahan itu. انا تو كان سيغا نبيخ Ah, iya mah. Yalla.
maali ni beektaa? حمست كتير. أيه. Akkamittiin siimame? أخوي مدة الجبر النصر على قولة. Bar ما أدري. waan tana bir waan addaati saniifini mudallabii. وأنا بودي بودي وبعدين وما قمت بس. Miira keessa si galchitii booyuu bira qottee. يا الله. Iseen sarpiraayis kana siime yoo gaggabdiyoo. أبا. يوم تنتظر ما تجاه الدماغ. هاي سنتر. Okay, maali ni beektaa wanti san? أيه. Amma san hangana siimutti nama dhaggeeffadhu. jechoota babbareedaa dhiira. Ayyo. Waan jechoota caala waan maaluma jeen si ibseetu siftuun dandeenya dhugaa arra sarpiraayis ajaa'ibaa laa kan addaa yoon irra diddibii kadhumaas. Ayya. Waan atu akkatti guddaa. Indeed meeshaalee. Waan bareedaa rabbi haa godhu. Maali bishuuyyee ni beektaa? Ayyee. Akkam jeetiin siimame. Yaa salaam. Yalla saraa. Ni beektaa bishuuyyee gurbaa tokkoon beekaa beektaa wal beekna. Ayyee. Gurbaan nama akkami ni beektaa? Namuma kaati feetu sallaa kan diin qabu. Hijeeqaa. Ayyee. Gurbaan nama akkami? Maqo dhaggeeffadhu. Diin qabu tokkoffaa diinni qabu maalin sinjaa diinni qabu waan silaa rabbiin irraa jaalatu hunda qaba laal taa akka jee. Ammoo biyyaatti sabpiraayizii siif qaba jettuttami akka rabbiyaa jira. Hiiuma jee waan addaati bishoo aakhira irratti gaggabdee lafa dha'uu teessa gammachuu keessaa. Ani laala irra gammachuu sarpiraayisii si himuu diimu tana innaa na buuchisuuf diimti fi buujjina diddiimaatte. Baay'ee sarpiraayizii natti naaf qabdu maalaaf keessaa godhu gurbaan diin qabuu fi. Dhagiiqa si binima. Ayyee. Ati waa ina sinjuu himu jii. Okay, yes, dhaggeeffadhaaf dandhu. Okay. Tokkoffaa laal diinni qabu akka waan rabbi irraa jaalatu hunda qabu. Ayyee. Lammaffaa karaa diinagdeetitti jedhamu karaa qabeenyaatitti. Ayyee. Laal tokkoffaa bishuutii laal mana maal isin jaa mana istaayila isaa eeggatee adaamaa keessaa qabu taa akka manaa jee. Ayyee. Makiinaa manaa qabu. Qabeenya taatu isuma bira barbaadda. Lafumarraa maaraam seeqa. Allah. Ati siif qishnaa warannaaf dhugaadha siiriyees natti haasa'e. Ayyee. Haasa'imee. Biyyaa fe'isa jirani beektaa? Ayyee. Kanaadaa jiraata. Ayyee. Yaa bishootiyya maalumaa sin jaa waan takka waan dhabiin qabu ilmi namaa ho'i guutuu miti ni beektaa maqaa irra nanuma qabu hami. Ayyee rabbiin waa hunda waliin namaa kannu ayyee. Garuu waan takka qabu irrina tokko qabu gaa bishooyya anis taanaan atis taanaan hundinuu irra nanuma qabnami. Ayyee. Hijii sirriitti waan fardiiti waan si fayyadu. Yalla hayi. Booda keessa osoon bira jiraadhee ammushuma tanaa maalumaan taa'aaf jettee lafa dha'uu teessa. Miira keessa galtee gaggabuu deemtaa sarammaa intiraami. Waanin si jaaladhuufi malee suma achittiin silaa hin agarre godhaa biranuu. Duraanuu waan fi jaalattu naan jaalattaaba. Beekamaa miti akka akkasii nama biitaa miti dhagiiqaa irrina inni qabuun siima. Ayyee.
Irina tokko qofa qabu maslaa. Yaa bishuu yoo bareedminaati maal jeekaan siimuun biyo. Ammoo yaadi surprise qabu jettu yaani. Hijii qaasa bishuu yee. Okay. Yoo bareedminaati maal jeekaan si himuun qabu taakka jee. Yoo qabeenyaatiif akkasi. Yoo diiniitiif akkasi. Yoo haaraa malaati maal siinaa jiruugaa. Maaluma irraa irratti dubaati nama kana. Irrina tokko qofa qabu. Bas wannuma takka wanti irraa irratti qabu garuu tokko qofa irrina tokko qabu. Hayyee irrina. Irrinni isaa maali ni beektaa? Garuu silaasiftee waan inni irraa siime tana hunda. Maashaallah. Bareedaadha yaani. Okay, irrinni isaa ni beektaa bishuu? Hayyee. Xiqqoo umriin isaa amata 65. Bas takkituma. Baay'een feetu naaf hin galle sana moo waan biraati yalla kan malee. Fitadde kanuma akkam jettamee silaati? Ati yaani surprise nama qabu. Gurbaa qabeenya qabu. Kan mana ajaa'ibaa qabu. Kan qabeenya akka jaawaati qabu. Kan inni biyya Kaanaadaa jiraatu. Waa hunda yaani ni qaba. Bas takkituma umrii san. Takkituma umriin isaa amata 65 san. Jaati na barbaachisin jee. Yaa bishuu hedduu walitti dhiyaannaa ni biita gurbaa san. Bas kan innis nama akka keetii kana barbaade. Yoo mi'a silaa surprise kana bishuu godheetti sibeetuun dhayi. Waanin si jaaladhuufiin asmeesi war ati gimee gad akkam jettani qeeboltamoon qeeboltu akkam isiin ta'u. Ammatti namni umriin isaa amata 60 jette subhaanallah wa bihamdi subhaanallah azim. Ya fayi maal jechuudha maal taate yaani. Maal jechuudha fakkeenyaaf. Surprise keessa kana. Hay maali taraa dura waan ati jaaladde hundanii jaaladde hin jenne kan lafa buleen nama bulchaa war. Amata 65 nutuu amata 65 sanitti dhiyaannee bar waan mun jirreen nu hafe. Nama buleen nama bulchaa rabbiin nama bulchaa. Yaani ati jira. Qoosan jirta wanaaf hin galle. Qoosaan bishuu waan dhugaati akkam salaameeti kan akkam ilaalta. Ati maal taate nama umriin isaa amata 60 abbaa kiyyaa amata 60 keessoo maal jechuudha. Hay maal taate waan dile kana qabu awwal dile kana ati takkitti tan. Anaa kulli nama qabeenya qabu. Hay bishuun jaarsanaa barbaachisiin jette akkam yaada. Hay maaliif ibgaa na qofalchiisu jirta amma fa'a. Yaani ati yoo qoosa jiraatte malee waan akkanaa kana soraanee gubeetaa. Qoosaa maaltu bishuu bar nam tokko hin dhageenye osoo namni dhagii bar harkachuu dhiisi gurrattuu hin dhageessu nama kana maal taate fayyaan qabdu nama lafa buleen nama bulchaa hin dhageenye. Qayyab ilmi namaa kun hundi takkaan dhigaati beekaami. Yaani. Waanis si jaaladhuufiin isa kanaaf karaa keemeesse malee akkaan nama tokkotti himne ni beekami. Sun amma jaalalati yaami tokkaati. Akkam jijjiirtaa tonaaf hin galle. Akkas taanaan ilma bu'aatii lamaatii si barbaada kan dile sana hin qabne umrumaan xiqqoo akkas feeta. Laakiin ani wayin dhiira naa barbaachisiin jeemu ilma baatii lamaatii miti. Kan baatii takkaatu maaliif hin taane? Namni tokko ni biita fakkeenyaaf ati taanaan waan bareedduu takka gisee agarte waan naaf fiddu akkasumatti anis qabee sii fideega. Ati amma kana waan bareedaa itti naaf fidee billaalee. Hay bishuu maali bira nagolotoonfattee akkasitti uwwi jettee mana kana keessa utaaltaafis ta'a. Ati maal taate ni maraatte? Maafi maraadha fayyaan qabu nama maraatee jaarsa nama laala. Ati amma qoosa jirta laa waan akkanaa dhiisa.
Bisho maalin qosa jiraati rafu jiraan saa ol ka'ee mee udduun taa'e. Dhagaan jiru mungkin luar kes gak kawajar. Ol ka'ee mee haa dubbiinan sii matana bara kana qaqallifatan seene bara lafaan ibsuun taan see ho'i. Ati amma sirraa dhugoodha. Wallahi narraa dhuga. Maal? Ammu. Oyye. Narraa dhugaa dheettaa sasaroo. Dhugaa. Haa bishoo maal taate waan faradaatiin. Baay'ee baati bishoon qabeenya jaalatti dhageesse mamaa jettu yaani ammaati qabeenya isaa taatee natti mijirtana fakkaata. La qabeenyaa merbiso haala mala qabaa diin qabaa nama rabbi sodaatu bas inninis nama akka keetii kana fadhaa bas dhalaa nama akka keetii kana fadha bas waa hunda keessin bisee yaada isaa hubata. Hin jirtu qaasi malee. Amma hayaji. Ate yemmaan tana ni fidattu mun fidattu. Kennata. Ani amma kannaa tanaa sitti haa hafu. Anatti hafamoo sitti hafu. Sitti haa hafu. Maal jechuun? Aye. Hiriyaa waan qoqqooytu kana waliif iddunii hin jirtu qa. Anuu. Ati amma sana waan qoqqooytu dandee namtitti. Ni warqa taane ammaan haay maal taate namni laalla maal taate ni warqa ta'a. Ni warqa taa'e. Hamma xiqqaasun malee rakkoo maalii qabu? Siemene saamtaa siin ijooyaa. Maaliif? Anaa waan qoytu tana si fidiif salaamtaan aan hin diini. Haabisuudha jaartu dhiira naa barbaachisi. Yoo akkasi yoo naa barbaadi kan akkasii naa barbaadi yoo si maal jechuu yaani dhiira haye. Haay nama zabana kana keessa mee nama diin qabu mee dhiisii umrii isaatiif qabeenya isaatiis namummaan diin qabu kan rabbi sodaatu kan wanti eessa jiraa'u. Ati alaa kulliin maashaallah naa diinaa qabaatu ammallee rabbiin haa dabaluufi. Laakiin annaalaan isiin hin jenne. Amma agarshee siif taamu siin ta'u. Deemee akeen waan akkanaa natti naa seenu. Haay maal taate fayyaan qabdu? Kottee bishoon jaarsa miliyoona irra taa'u jaarsa diin qabu diddee kottee amma jalaan deemudha osa wallahi akka garaana dhufu jira akkaan osaarratti haay osaa isan irratti ta'u wallammaasi maaf hurgubatta innaan isaa. Alla bishaarii maaliif hurgufatta? Narra cufte deebis namas. Maafi kaasu.
namni waan khayrii namaan barbaadu kasidii maan irra qabu maami لا أنا ما والله أنا ناسنا إيه maal أنا ناسنا يا أخي وأنا كنا وافقت وأنا كنا سرانين moo gammachuu keessa miilaan lafa dhiitu qotte yoo si gammachiise ana nan gammachiisu gaa maal jechuu atuu gammachuu keessa baanaaf nama biraatiin akkas ta'e yaafi hundaafuu biraankiinsi godhayee bishuyyee biraankiinsi godhe laa waan akkanaa biraankiin jaamu ammaas biraankiin jaamu dhugaadha qoggaasiin kannaafi yaadaa qabdaa san seekan selaana gareemoo si biraanuu asin ga'u waan bareedaan itti amma asuu isaati akkaatti hundaafuu biraankiinsi godhe bishoo maaltu wallahi khofla du'ee akkaanti viidiyoo tana irra waraabi wallahi stop godhee bakka meeqatti garaana dhukkubee hundaafuu biraankiinsi godhe dhugaan gammanne bishoo ani amma haareetiif xiraa'u dhugaa booyuuf deemta moo gammachuu keessa moo aramaadhuma asoo itti amma jeetiin barbaadda dhugaa akkam iddas hin jenne salaan si agare kam jettu waan nama das nama jiru silaa akka maqaa keetiin sirritti walla ta'ullee hiriyaa waan akkasii akkas waliin hin jattu abatan amma biraankiin sadas dalageeyyee kam ilaaltame ni aarte moo ni gammaddii moo maalime ani yaada biraa keessa galee miira keessa galte nama horii isaa warra jaatamii qabeenya qabaa waan qaba Allah hay maal waa rakkoo qabu bishoon otootti dhiyaanne mata jaatamii nama jaatamii beekte nuti ammaa sana dadhabeemi amma akkas taanaan ulmata taa'u jirra hojjeqa ammaan tana mee viidiyoon sirraa waraabbi jira piraankii godhu jira piraankii irraa tana kam ilaalta bishoo dhugaa ni aarte moo ni gammaddi moo ammushi biraankiin irraa kana hedduu takka bakka idabbaraa lakkas jedhame nama dabbara dhugaa abshirayyee hordoftoota kiyyaa maal jetta awwallahi garaana dhukkubii wararra alaa kulli yoo biraantii bihe biraantii bihe yaada akkasii moo yoo qabaatellee hin beeyne sanii wagaree moo okay yeroo foon qabu biraantii jedhee dalagatte okay yoon si aarsallee dhiifamayyee sirna godhee dattaama sonii miti kana furtamiitittu sin kannu dhiifamu okay rakkoon qaba abshiraa abshirayyee viidiyoo xumureen dhufa akkasii hordoftoota kiyya wallaahi viidiyoo tana keessatti wallaahi inji garuu biraankiin dalagu jira akka tasaati na dura wanti taate dhiifamaan isin jaasmaanoo hordoftoota kiyya dhugaa hedduu takkaan qoflee garaana dhukkubee osoon biraankiin akkan bas akkan itti humseen illaa kan qiyaamaa nabbustoon see ma garaana laaftee xiqqumatti narraa wanti yaddee siinisli dhugaa mushaanuu wanta akkasii wanni hin jiru yaanii waanumaan ifin jaaladhuun isinillee jaaladhaa tana kana isin hordoftoota kiyya jaalatti qabeenya irratti hidhaamiti murteessaan wal jaalachuudhaan isin hordoftoota kiyya yaanii dubbumaaf yookaan piraankoomaaf hin jee as keessiyyoon tokko garallee naaf kolchaa dhiifama naa godhaan isin viidiyoon hanga akka malee isin dheeraatte asumaanuu dhiifamaan isin hordoftoota kiyya hanga viidiyoo biraatiin walitti dachaanutti warri maatii kiyya ta'in maatii kiyya ta'an isin warri viidiyoo tan hanga dhumaatiin laatan galatoomaan isin hordoftoota kiyya hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja yeroon tunilleen halkanii ani akka isin hordoftoota kiyya
أنا الليل موجودين جرا الأسمانو نير رفانة سنينجا باي هنگا فيديو براتو ولد جيمنتي نيجي أنا جرا دانا سنينجا باي كرو فيديو نقدر ما تنالا لايك نقولها أوكي قال لايك نقول برين أوكي فيديو بيرا أكان نسيبر نوجد ترتيجارنا سنينجا أوكي باي نيجي أنا ترى شاور تبتغي